as giddugala andura Oromoota Finfinneetti deebisu kaayyoo isa tokkoffaadha. Lammaffaan ayyaanni kun barri haaraa keessattuu uummata Oromoo biratti hiikaa guddaa qaba. Hiikaan isaas afaaniin qofa osoo hin taane keessaa waan qabatamaa ta'een bara boruu gannaa keessaa gara boqaa birraatti kan itti hulluqan keessaa duudhaan inni ganamaa irreechaan dura jiru tapha goobee, tapha shinooyyee, sirna mijirii gubuu hulluqoo keessa ba'udha jechuudha. Waltajjiiwwan duudhaan sirni gadaa keenyatti calaqqisiisu keessaa isaan kun hangafoota jechuun hin danda'amu. Haa ta'uti garuu immoo keessumattuu as magaalaa Finfinnee keessatti bara dheeraaf sirni kun aadaan kun baqatee tureera. So kana gidduutti deebisnee sadarkaa biyyaatti aadaa fi duudhaa keenya tokko ta'ee akka akkuma irreechaa akkuma ayyaanota kaanii
bifa waltawaa ta'een uummanni Oromoo keessattuu qeerroo fi qarreen Oromoo waltajjii itti wal argu tokko uumnee fi sadarkaa sanaan kabajuudha kaayyoon inni kan biraa jechuudha. Kanuma da'oo godhannee immoo uummanni Oromoo carraatti wal arguu akka qabaatu ilaalchi garaagaraa haa jiraatu. San keessatti garuu kan tokko godhee waltajjii tokkotti ni dhaabu aadaa keenya, sirna keenya, duudhaa keenya. Kun ilaalcha kamiin waliin qabatu. Kana keessatti qaamni Oromoo ta'e hundi as keessatti of arguu, of ilaaluu qaba jechuudha. Kanaaf sirnoota tokkummaa keenya, jaalala keenya nu cimsuu danda'an keessaa immoo duudhaa fi eenyummaan keenya inni ganamaa isa tokko jechuudha. Kanaaf adda qoonee, adda foonee osoo hin taane nama Oromoo ta'e kan birattu keessattuu immoo har'a kan argamu as waajjira KFO'tti dhaabni siyaasaa kunis baroottan dheeraadhaaf hawaasa keenya bal'aa uummata Oromootiif hamma danda'u qabsaa jira, fuulduraafis hin qabsaa jennee yaadna. Haa ta'uti garuu immoo ilaalcha kanaan wal qabatee asitti walakkaa kanatti isin arguun nuuf gammachuudha. Gammachuu guddaa, gammachuu daangaa hin qabnedha. Oromoon kamuu ilaalcha kamuu haa qabaatu iddoo tokkotti walitti qabamee arguu caalaa kan nu gammachiisu hin jiru. Ilaalcha walii kabajuu, waliin jiraachuu, tokkummaa san cimsuu keessatti immoo isinillee gahee qabdu jennee yaadna. Kana keessatti gahee hangafaas taphattu jennee yaadna. Kanaaf nuun har'a birraan kun hunda ilaallata waan ta'eef birraan yeroo gammachuu akka nu ta'u biyyi keenyas tasgabbooftee nagaan ishii mirkanaa'ee dargaggeessi qarroo fi qarreen kun hundi ilaalcha kamuu haa qabaatu waltajjii tokkotti walitti qabamee biyya isaatiif, eenyummaa isaatiif, aadaa isaatiif, duudhaa isaatiif akka yaadu barri isaas kan gammachuu akka nu ta'u, kan nagaa akka nu ta'u, kan jaalalaa akka nu ta'u isin hawwuufi. Isinis immoo waan qabdan, waan hawwitan uummata keessaniif akka dabarsitaniif kan as dhufneef jechuudha. Kanaaf kanaan nu simattanii asitti isin arguu keenyatti gammachuu guddaa qabna. Fuulduraafis kun kan itti fufuu ta'a. Isinillee umurii nu argadhaa, nu jiraadhaa. Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa hulluqtan jechuu barbaanna. Dargaggoota kanaaf qeerroowwan qarrees ilaalaniifis immoo isin gama keessaniin bara haaraas ilaalchisee ergaa keessan akka nu dabarsitanii fi ulfinaan kabajaa waan nu simattaniif guddaa isin galateeffanna. Bara Waaqni jedhee addabaabayii tokkotti hundi keenyaa walitti qabamnee ayyaana kana kan kabajnu waa taasisu jechuun barbaada. Ulfaadhaa, galatooma. Alli isin ooltan, manni isin ooltan, qe'ee isin ooltan, kan isin keessaa gadi baatan, kan isin deebitanii olitti seentan akka nu miidhagsitan kana haa miidhagu. Baga ayyaana waggaa geessan nuun jettanii baga walii nu geenye isin yeroo argine akkana taphannee jennu qe'een keenya miidhagee argame bayin keessan, galiin keessan, jireenyi keessan, jiruun keessan haa miidhagu jenna. Yeroo jennu immoo Koongireesii Federaala Oromoo bakka buuneeti. Miseensoti koree hojii raawwachiiftuu, miseensoti koree giddu galaa, miseensoti liigii dargaggootaa, dubartootaa as gidduu keenyatti argamaniitu baga nagaan dhuftanii, baga gammannee, baga wajjiniin lafa dhiinne jechuudha. Aniyyuu inni jaarsaa kuni isin wajjiniin dhiitee dhiichisee dudda koon diddiriirfadhe boo. Kanaafi ispoortii illee na hojjechiiftanii akkuma keessan yoo ta'u baatellee dargaggootti na deebiftan. Kanaaf asitti kan isin simanne miseensoti korii hojii raawwachiiftu obbo Dajanee Xaafaa harka keessan kaasuu obbo Dajanee Xaafaa, obbo Mulaatuu Gammachuu, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, miseensa koree giddu galeessaa obbo Biraanuu Immiruu, obbo Biraanuu as bayite warri kaan illee naannooma kana jiru gammachuudhaan isin simanneeti. Dhugaa dubbachuudhaa fi sirba keessaniinis, walaloo keessaniinis, dhiichisa keessaniinis dhaamsa baay'ee nuu dabarsisanii. Baga waggaa geessanii, baga waggaa geenye, waggaa isa dhufuun kanaanii gammachuudhaan nu haa ga'u kan jedhu
hawwii keenyaan dhugaama dubbachuudhaaf biyya keenya keessa Itoophiyaa keessa keessumaa immoo naannoo Oromiyaa keessa yaaddoon guddaan jira. Yaaddoon nageenyaa jira. Yaaddoon jiruuf jireenyaa jira. Kanuma keessa baatanii dallaa keenya keessatti waajjira keenya keessatti argamtanii gammachuu keessan kana baga ittiin isin ga'e nuun jechuu keessaniif baay'ee gammannaan dhugaa dubbachuudhaaf wanti jala muramee dubbatamuutu irra jiru dhufaatiin keessan kun taphni keessan kun yoo gara fuulduraatti guddina biyya keenyaatii fi nageenya biyya keenyaatiin ijaaramaa utuu dhufee baay'ee gammachuu keenya. Koongireesiin Federaala Oromoo KFO'n akkuma kanaan dura dhageessan nagaadhaan qabsoofnee dhugaa dubbachuudhaaf aangoo yoo mo'anne fudhachuudhaaf yookaan immoo walqixxaawoo baane waliin qooddachuudhaaf yoo mo'atamne kan mo'ateeni baga gammaddan jennee fudhachuudhaaf iyyuu qabsaa'aa jirraan. Kun aarsaa guddaa aarsaa baay'ee nama kaffalchiisaan miseensoti keenya aarsaa lubbuu isaanii kaffalaniiru. Dhiigi isaanii dhangala'eera. Lafeen isaanii cabeera. Jiruuf jireenyi isaanii burjaaja'eera. Kunumtuu jiraatee garuu wanti darbe waan darbe hundumaa lolaan darbe fudhatee darbe biyya keenya keessatti har'aa jalqabee utuu nageenyi bu'ee jedhee fedhii keenya. Tumsa keenya immoo kun. Nama dhuunfaas haa ta'u, garees haa ta'u, paartiis haa ta'u, mootummaas haa ta'u, waa'ee nageenya kanaarratti miillaan deemaa kottaa qofatu hin ta'ini jilbeenfadhaa deemaa kottaa nageenya buufnaa yoo jedhanii nuyi qophii qabnaan. Garuu gowwoomsuudhaafi kijibuudhaafi sobuudhaafi malaammaltummaadhaafi qophii hin qabnu. Kanin isinii ibsa. Koongireesiin Federaala Oromoo KFO'n waan faayidaa namaa, faayidaa ummataa, fedhii ummataa dabarsee kennuu irratti hin hirmatuun. Kan barbaannu nuyi bilisummaan ummati bilisummaa gonfachuu isaati. Ummati mirgi isaa kabajamuu isaati. Kanaaf immoo ummata qaroome hundeeffachuudhaaf mootummaa gaheessa qabu, mootummaa itti gaafatamummaa qabuu fi mootummaa itti waamama qabu. Responsibility and accountability isa jedhu kan qabu ijaaruudhaaf fedhii qabnaan. Naannoon keenya naannoo Oromiyaas haa ta'u Itoophiyaan addunyaa irratti boodattaftuu akka ta'e beekamaadha. Beelli jira. Keessuma keessa waggaa kana keessa xaawoon qonnaan bulaadhaaf waan hin dhiyaannee fi bara dhufu kana keessi hanqinni midhaan nyaataa uumamuudhaaf hin danda'a, mudachuudhaaf hin danda'a. Isumarrayyuu darbee immoo beellillee nu mudachuudhaaf hin danda'a kan jedhu jiraan. Garuu utuu nageenyi jiraatee jedhee addunyaarraas kadhannee nyaachuudhaaf hin dandeenya. Waaqayyo garuu kadhaa keessaa nu haa baasu. Hojjenneesii qaqqabuudhaaf hin dandeenya. Lafa guddaa qabnaa, ummata guddaa qabnaa, ummata fayyaa qabu qabnaan. Kanaafi dhaamsa mucaan koo kun amma jedhe irratti
kafaawoon dhugaa dubbachuudhaaf amma sa'aatii kanaa jalqabee deebii kennuudhaaf qophii qabnaan kan maal gochuudhaaf mootummaa itti waamama responsibility jechuudha. Itti gaafatamummaa accountability qabu jechuudha. Kana ijaaruudhaaf qophii qabna nuyi. Dursinee kaanaan egaa dargaggoota kanatti siyaasa waan beeknu hundumaa dubbachuudhaaf hin barbaannu. Dhaamsi keenya kana akka ta'e qofa qaama bira deemtanutti dhaamsa kana nuu himaayi kafaawoon akkana jedhaa jira jenneeti. Biyya keenya keessatti kafaawooni iccitii hin qabu. Iccitii ummata dhoksu hin qabu. Iccitii mootummaa dhoksu hin qabu. Iccitii yoo qabaanne nuyi iccitii tokko duwwaadhaan iccitiin sun maayinni biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan dimokiraataa mootummaan ummataa hin ijaaramne hin hundeeffamne jennaan. Iccitii kana immoo waajjira keenya keessatti yookaan gola keenya keessatti waan dubbannu utuu hin ta'in ifaan ifatti baanee waltajjii irratti kan dubbachuu dandeenyudha. Kana hundumtuu nuuf beeku guddadhaa mul'adhaa guddadhaa waaqagaa taa'aa waaqagaa dhugaa dubbachuudhaaf kafaawoon waa tokko waadaa galaan jeneraal Waaqoo Guutuu diina keenya hin buqqifnaa yoo dadhabne immoo ilmaan keenya itti guddifnaa dhala keenya itti guddifnaa jedhani. Kafaawoon garuu dhaadannoo Waaqoo Guutuu jedhe sana fudhateera. Garuu qabsoon mataansaa asirratti raawwachuu qabaa. Nuumti raawwachuu qabnaa. Ijoolleen keenya ilmaan keenya bilisummaadhaan jiraachuu qabu. Mirgi isaanii kabajamuu qabaa jenneetu qabsoo keessa jirraa. Kanaaf ijoollee keenyatti, dargaggoo keenyatti, shamarran keenyatti, qeerroo keenyatti, qarree keenyatti kan dabarsinu bilisummaadhaa fi mirga kabajameedha. Kafaawoon kanaaf qabsaa. Kanaaf immoo hundumti keenya akka milkoofnu dhaamsa keenya kan nu dabarsaa. Isin immoo dhuftanii nu bira taphattanii waggaa kana baga geessan nuun jechuu keessaniif baay'ee galatoomfannaa. Maqaa gabaa keessatti cabee gabaa keessatti deebisuudha. Maqaa gabaa keessatti cabee gabaa keessatti waan deebistaniif galatooma. Qe'ee eenyuti kun? Qe'ee eenyuti abbummaadhaan? An Oromooti abbummaadhaan. Kan Tuulamaati. Tuulama keessaa Finfinnaan eenyuti? Hantufaa? Warri sun akkamitti dhuman? Kaan ebeddaan, kaan qeen gubatee, kaan maatiin gubatee, kaan daa'imni itti gubatee gabaa keessatti fannifamaniitu har'ammoo gabaa keessatti sinqee uummata Oromoo deebisuudhaaf as jaatanii ulfaadhaa galatooma nama gumaa baasu ta'aa jechuudha. Inni biraa Oromoon siyaasaan cabee waan ta'eef deebiin keenya siyaasaan malee waan biraan deebi'uu hin danda'u. Ifaa walii gallaa mee akkamitti? Oromoon siyaasaan cabee waan biraatiin hin cabne. Jechuun manni tokko innaa diigamu eessaa eegala? Achirraa miti? Manni achirraa diigamu ennaan amma fe'e utubaa dhaabadhu utumaan dhaabuu hin danda'u. Kanaaf mana utubaatu jige waan ta'eef utubaan jireenyaa utubaan biyya ammoo siyaasa waan ta'eef amma biyya kana keessatti siyaasni cabee jira. Biyya kana keessatti olaantummaan seeraa cabee jira. Biyya kana keessatti namni bahee galuu dadhabeera. Daa'imni baatee galuu dadhabdeetti. Yeroo baay'ee hamaa keessa jirra. Kanuma
dandamattanii as ga'uu keessaniif galatooma. Garuu qaama dhaqxan oddoo deemtan bara Oromoon akkas ta'eedhamee namni Oromoon akkas biyya nurraa fudhate maal fudhatee jaarraa 16ffaa keessa jechuudha 15 qabee waggaa 70maaf yeroo Oromoon biyya ijaaru qeerroo biyya ijaare waggaa 400 booda qeerroon 2010 deebi'ee biyya ijaare borus carraan biyya kanaa eenyu harka jira sin harka qeerroof qarree shamarran warra siinqee sin harka waan jiruuf kanaaf galatooma abbaa biyyaati abbaa abdiitii sinin jechuu barbaanne. Alaqaan keenyatti gaafataman waajiraa sirriitti lafa kaa'aniiru. Kaafaa'oon ka'umsisaas galmisaas nageenya. Yeroo kana innu siyaasni cabe karaa lama qofa qeetti deebi'a. Siyaasni cabe karaa lama qofa qeetti deebi'a. Tokko karaa nagaas akkan keenyaa kan yoo filannoon jiraate filannoon dhugaa yoo jiraate abbaan barbaade uummanni abbaa barbaade sagalee yookiin sagalee sanaatiin aangoo ol bahee uummata tajaajiluudhaaf har'as borus sagaleen uummataa sagalee eenyu caalaa jedha. Raashaan har'a waan keessa seente bahuu dadhabdeetti. Semeen Kooriyaa waan keessa seente galuu dadhabdeetti. Asuma ollaan keenya waan keessa Yemen keessa bahuu dadhabdeetti. Gatii kana ilaallee biyya akka Itoophiyaan amma keessa jirtu kan Keeniyaan keessa dabarteetti karaa nagaadhaan isaan hiikkatanii. Gibxi keessa dabarteetti karaa nagaadhaan hiikkatanii. Tuniziyaan keessa dabarteetti karaa nagaadhaan hiikkatanii. Warri Siiriyaa keessa darbaniiru amma karaa nagaa warri gamtoomni warra Arabaa kun wal ta'anii gara nagaatti fidanii jiru. Biyya Eeshiyaa keessa ammoo Indoneeshiyaan kana keessa turte. Biyya Ameerikaa keessa ammoo Guatemala warreedhaman karaa nagaa qabeenya waggaa 30 booda egaa wal lolanii booda karaa nagaadhaan deebi'anii har'a biyyoota gaarii ta'anii jiru. Ollaan keenya Keeniyaan jeequmsa isaanitti dhufe walitti bu'iinsa mootummaa lama walitti dhufan karaa nagaa taa'anii hiikkatan. Siiriyaan akkasii Gibxi akkasii Itoophiyaan kophaatti adda taate daseetiin taatu namni taa'ee nu gaafannaan yoomiyyuu teenye nama kamiyyuu keessummeessuudhaaf qophiidha. Galatoomaa ulfaadha waggaa nagaan sinaa gahu. Eenyu hooggantooti? Inni sila cheekiin arge jedhe eenyu? Eenyu isa kamitti? Ilaa xinnoo keenya guddaa nuu godhaa Waaqayyo xinnoo keenya nuuf haa guddisu guddaa keenya nuuf haa bulchu. Kan goobee gareen goobee eenyu? Ano? Garee Shinooyyee. Ulfaadhaa gammadaa oolaa bulaa.
Ani Dejenee Xaafaan jedhama. Itti gaafatamaa kutaa siyaasaa Koongireensii Federaalaa Oromooti. Kaayyaan kun KFO beekamaadha. Biyya kanarratti saba guddaadha. Saba kabajamaadha. Beekaa hayyuu hedduu qaba. Irraa jala qaba. Biyyi saba guddaa biyya akkasii keessa jiru immoo sagalee guddaa qaba waan ta'eef karaa nagaa yoo qabsoon karaa nagaa dhufe uummanni kun yoomiyyuu humni siyaasaas, humni diinagdees, humni hawaasummaas harka isaa jira. Han jedhu qabatee ka'aa jechuudha. Bu'aadhumti bu'uuraan ka'ee jechuudha. Kanaaf qabsoon karaa nagaa uummata Oromoo biyya kana keessatti hin aangessaa han jedhu sana qabnaa jechuudha. Kanaafuu warri mootummaas isa mana lagatti dhiiburra isa lagaa manatti ol fidanii taa'anii waliin mari'atanii nageenya biyya kana keessatti fidanii tasgabbii biyya kana keessatti fidanii akka sabni Oromoof Oromoon tasgabbaa'u gochuu akka qaban ergaa dabarsuu yaala. Paartileen Oromoos ABOs haa ta'u KFO warri lagaa hidhatanii hidhannoo karaa hidhannoo uummata bilisa baasnaadhaanis taa'anii wal dhaggeeffatanii mari'atanii uummata Oromoo tokko godhanii rakkoon kanaa oolan ormaa nutti dhufu ofirraa ittisuu akka dandeenyu ergaa dabarsuun barbaada. Kana keessa gaheen guddaa mootummaadha. Amalli mootummaa amala biyya tokkoo murteessa. Yoo mootummaan sun abbaa irree ta'e sochiin achi keessa jiran hunduu abbaa irrummaa fakkaata. Yoo mootummaan ajjeesa ta'e uummannis tokko tokko gadi bu'ee aadaa godha ta'ee wal ajjeesa. Yoo mootummaan innatannachisiisa ta'e uummannis gadi bu'ee innatannachisiisa. Yoo mootummaan kashalabbeedha ta'e illee uummanni kashalabbeedha. Mootummaa fakkaata uummanni tokko. Tiganaa mootummaan amala isaa deeffatee waraana biyya keessatti babal'isuurra waraana dhimma waraanaa ilbisee gara diimokiraasiitti, karaa nageenyaatti, gara mariitti as dhufuu qaba. Amala isaa sirreessuutu irra jira. Dura mootummaan. Isaan kaan immoo mootummaan akka amala isaa sirreeffatee gara diimokiraatawaatti dhufu qabsaa'utu irra jira. Akkuma mootummaa inni utaaleef utaaluu dhiisne jechuudha. Isa kana ergaa dabarsuun barbaada. Inni kun diirama hidheera. Maqaa gabaa keessatti badde gabaa keessatti deebisuudha. Biyyi kun akkuma diirama hidhe Tufaa Munaanfaa maatiin isaanii wareegamaniitu. Gubataniitu. Qaamni isaanii ciccitee boollatti nam'ee gubateetu. Gabaa keessatti fannisamaniitu. Muka irratti fannifamaniitu. Amma isa kanas immoo gabaa keessatti maqaa Oromoo deebisaa jirtu. Maqaa qe'ee kanaa deebisaa jirtu. Qe'ee afaan Oromoo dhiisi waggaa 20 kana dura dubbachuu dhiisi afaanuma Amaariffaa sirriitti haasa'uu baannaan tabtaabbaa maaliis hin jedhu. Kanaaf amma akkaataa kanaan baatanii isin ga'uun ammallee ulfaadhaa baay'ee isin jaalannaa isin kabajnaa itti cimaa nulillee kutaa hawaasummaa keessatti guddina aadaa uummata Oromoo jedhu qabna. Dameen sun akkasiin gargaaru goona akkasiin bukkee dhaabatu goona. Aadaan kun yookaan dhimmi kun serimoniin kun akka UNESCOtti galmaa'uuf sin bukkee dhaaban. Amma sanatti deema akkuma Oromoo akkuma Ashandaafa guddisuu yaala. Sirneessa wal gurmeessa isa kana sinitti muu yaala. Dhumarra biyyi kun akkaataa amma deemuun mootummaa akkasitti milkaa'ee hin agarra. Amma beekumsa keenya jechuudha. Mootummaa akkasitti milkaa'ee hin jiru. Caccabsaa, wal waraanaa, wal ajjeesaa, wal kuffisaa booda kufuun dhufa waan ta'eef otoo achi hin ga'iin koottaa teenyeen mari'annaa. Koottaa nageenya uumnaa. KFO'n nagaatti amanaa. Dura immoo mootummaan asaa deebi'uu koottaa waamicha nagaa isinii dabarsinaa jedhaniiru warri KFO'n jedha. Ani maqaan koo Gurmeessaa Ayyaanoon jedhama. Itti gaafatamaa ijaarsa KFO'ti. KFO'n jalqabumannaa hundeeffamu maayindiseetii yookiin immoo sirna siyaasaa Oromoo geeddaruudha. Sirni siyaasaa Oromoo karaa nagaatiin biyya kanatti aangoo siyaasa murteessaa biyya kana Oromoo harka galuu qaba. Sirna diimokiraasii dhugaa sabdaneessa ta'e irratti kan hundaa'e sagalee ummataatiin mootummaan aangootti dhufu sirna siyaasa biyya kana geeddaruu hin danda'a jenna. Dhaadannoon keenya namni tokko sagalee tokko jedha. Kanaaf nagaan tasgabbiin kan dhufuu danda'u mootummaa sagalee ummataatiin ummanni itti amanu
akkataaf ta'utti yoo filate nagaaf tasgabbiin dhufuu hin danda'a. Nagaaf tasgabbii dhufeen immoo dinagdeen itti fufaa dimokiraasiin dhugaa dhalachuu hin danda'a jennee amanna. Ammas kana hojiirra oolchuudhaaf Oromoon guutuun ijaaramuu qaba. Oromoon ijaarame immoo bifa garaa garaatiin wal deeggaruutu irra jiraata. Dinagdee irratti, siyaasa irratti, nageenya irratti wal bira dhaabachuu qaba. Oromoon Oromoodhaaf gaachana jennee tamanna. Kanaaf Oromoo hundinuu ijaaramuu qaba jennee tamanna. Gama biraatiin aadaan akkasii kun dargaggeessi yeroo birraan bari'u sirbee wal dammaqsee uummata kakaasee gara misoomaatti, gara dinagdeetti, gara nageenyaatti hoofuun aadaa Oromoo ture. Sirna gadaa keessattis kun beekamaadha. Waanuma sirna gadaa keessatti beekamaa ture sana deebi'ee dhalataa jira. Kun waan jajjabeeffamudha. Waggootan 20 irraa dura irreechi yeroo jalqabu waan xiqqaadhaan jalqabee har'a mallattoo Oromoo isa guddaa ta'e sadarkaa addunyaatti galmaa'ee jira. Akkuma kanaa kunis sirna guddaa Oromoon keessatti ittiin of argu aadaan calaqqee eenyummaati kan ittiin magaalaa Finfinnee iddoo handhuura biyya isaa ta'etti, iddoo utubaa siyaasa isaa ta'etti, iddoo bu'uura dinagdee isaa ta'etti Oromoon ittiin of agarsiisudha waan ta'eef dargaggeessii fi dargaggeettiin keenya sirna abbootii isaanii, sirna akaakayyuu isaanii deebisuudhaaf tattaaffiin isaan taasisan sirna jajjabeeffamuudhaan nutis gama keenyaan ajandaa kaafaa keessaa tokko kanadha. Oromoon eenyummaa isaatti boonuu qaba, eenyummaa isaatti agarsiifachuu qaba, eenyummaa isaatiin yeella'uu qabu jenna. Ni jajjabeessinaa, isinis jajjabaadhaa isiniin jenna.